BBS oduu torbee kana qabadee dhiyaadhateen jira. Oduu torbee wajjin an Munawwar Ahmadi. Oduu keenya jalqabaatiin hooggantoonni koongirensii federaalaa Oromoo olaanoon obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohaammed dabalatee daawwannaa galataatiif gara Ameerikaa fi Awurooppaatti kan qajeelan torbee kana keessa ture. Akka odeeffannoon bahaa jiru mul'isutti qondaalonni olaanoon paartii koongirensii federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed erga mana hidhaatii bahanii yeroo duraatiif gara biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti kan imalan. Daawwannaa galataa jaamu kanaanis obbo Baqqalaa Garbaa gara Ameerikaatti kan imale yeroo ta'u, obbo Jawaar Mohaammed ammoo gara Awurooppaatti qajeeluun himamee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa imala kanaan Ameerikaa kutaa Minisootaa seenuun simannaan isaaf godhamee jira. Obbo Jawaar Mohaammadis Awurooppaa keessaa gara Jarman gahuutu himamaa jira. Imala daawwii qondaaltota KFO gara biyya alaatti taasisan kana namoonni muraasni kan qeeqan yeroo ta'u, irra hedduun Oromoota garuu deeggaraatti jiran. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa namoota siyaasaa jechaarsa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hidhamanii fi turtii waggoota lamatti siquun gadi lakkifamanidha. Erga hidharraa bahanii callisa kan filatan hooggantoonni KFO kunneen dhiyeenya kana yeroo jalqabaatiif obbo Jawaar Mohaammed miidiyaa guddicha Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Ubuntu TV irratti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin gaafiif deebii bal'aa godhee jira. Imalli hooggantoota KFO gara biyyoota alaa taasisan kun akka dhuunfattis ta'e osoo jiruu garuu kan beekamtii dhaabichaa qabu akka ta'e itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xuruunaa Gamtaa dubbisuun BBC'n gabaasee jira. Dabaluunis imalli qondaaltonni kunneen gara Ameerikaa fi Awurooppaatti taasisan kun bifa lamaa fi sadiin ilaalamuu danda'a kan jedhe obbo Xuruunaa Gamtaa. Inni dura hooggantoonni kunneen mana hidhaa turan, yeroo isaan mana hidhaa turanitti ammoo namoonni biyya alaa fi biyya keessaa maatii isaaniitiif deeggarsa gochaa turan. Kanaaf imala isaanii marsaa kanaatiin lammiilee biyyoota alaa jiran kanneen galatoomaa jechuufi jedhe. Kan biraa yaamicha kan taasifameef dhuunfaa isaaniitiin ta'uu hime. Imala waamicha taasifame kana paartiin KFO quba qabaachuu hime. Gaafilee KFO ilaalchisuun hawaasni kaasuuf deebii kennuu akka danda'an akeekeetti jira. Bakka namoonni kun jiran KFO jira. Gaafiin KFO ilaalchisee yoo jiraate deebii kennuu ni danda'u, yaada kennuu ni danda'u jechuun irratti mari'annee murteessinee jedhe obbo Xuruunaa Gamtaa. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa dhimma dhuunfaas ta'ee paartiif gara Ameerikaa fi Awurooppaatti imaluun kun isa duraatii miti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed bakka bu'aa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waliin Oromiyaa Baalee kan daawwatan torbee kana keessa ture. Daawwannaan qondaaltotaa kunis Baalee keessaa iddoowwan hawwata turizimii ta'an kanneen akka holqa Soofumar, Haroo Wancoo fi kanneen biraa daawwachuun akka misoomuu qaban dubbatamee jira. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmed daawwannaa Olusegun Obasanjoo fi muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny waliin taasisan kanaan baddaan Baalee lafa hawwata turizimii guddaa taatee osoo jirtu naannichi bu'uura misooma irraa dagatamee turuun gaafii itti ta'uu hime. Qabeenya uumamaa paarkii biyyaalessaa gaarreen Baalee, misooma qonnaa fi holqa Soofumar kan daawwatan ergamaan addaa gamtaa Afrikaa fi muummichi ministeera Abiyyi Ahmed waan daawwataniin gammaduu fi gadduu miidiyaalee biyyattiitti himaniiti jiran. Akka jecha muummicha ministeera Abiyyi Ahmeditti iddoo bareedaa akkanaa qabaannee misoomsuu dhabutti gadduu fi garuu akka misoomsuuf jiran abdii itti horullee dubbate. Soofumar misoomnan biyyi kun galii guddaa argatti, seenan keenyas ni baha, warri nu tuffatanis eenyummaa keenya hubachuu danda'u jechuun naannicha misoomsuuf xiyyeeffannoo akka kennan dubbate muummichi ministeera. Ergama addaa gamtaa Afrikaa fi pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo waraana waliin Itoophiyaa karaa nagaatiin xumuruuf hooggantoota TPLF waliin Tigraayitti irra deddeebiin marii gaggeessaa kan ture yeroo ta'u, daawwannaa isaanii godina Baaleetti taasisan kanaan gammaduu fi ajendaa waraanaa cufanii misoomatti deebuun akka barbaachisu himan. Dabaluunis holqa Soofumar wayita daawwatanitti ammoo naannicha hawwata turistii dinqisiisaa ta'uu himanii akka misoomu gahee isaanii bahuuf doolaara 10,000 akka arjooman himan. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmed waa'ee holqa Soofumar yeroo dubbatan Soofumar Baaleef boba'aadha, warqeedha, Oromoof seenaa eenyummaa isaati, Itoophiyaaf qabeenya guddaadha, Afrikaaf fakkii addaati, garuu maaliif Soofumar dagatame kan jedhu naaf hin galuu jedhe. Muummichi ministeera Abiyyi Haroo Wancii dabalatee naannoo uummattoota kibbaa fi Amaaraa keessattis hojiilee hawwattummaa qaban misoomsuuf piroojeektii gurguddoo gaggeessaa jiraachuun himamaa jira. Wayita muummichi ministeera Abiyyi Ahmed Baalee keessaa lafa qonnaa fi iddoowwan hawwata turizimii daawwatan kanatti gammoojjii Baalee keessaa namaa fi beeyladoonni hongee hammaateen dhumachaati jiran. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmed lafa qonnaa fi iddoo daawwannaa malee haala gammoojjiin Baalee keessa jirtu jechaanis ta'u ittiin gufanne.
Ameerikaan ammas ergamaa addaa haaraa gaanfa Afrikaatti muuduu kan beeksiftee torbee kana keessa ture. Lola kaaba Itoophiyaatiin wal qabatee gaanfi Afrikaa akka tasgabbaa'uuf Ameerikaan turtii waggaa lama caalle keessatti ergamoota addaa godhuun ambaasaaddoroota 3 ol jijjiirtee jirti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken tibbana ibsa kennaniin akka jedhanitti tasgabbii dhabuun siyaasaa gaanfa Afrikaa raasaa jiruuf ergamaa addaa akka ta'aniif kan muudaman ambaasaaddar Mike Hammer akka ta'e ibsan. Ji'oota 5 dabraniif ergamaa addaa gaanfa Afrikaa ta'uun tajaajilaa kan ture ambaasaaddar David Satterfield aangoo isaanii dabarsanii kennuuf qophaa'aa jiraachuunis ibsamee jira. Itti dabaluunis Blinken muudamni ergama haaraa Mike Hammer qotannoo Ameerikaan gara dippiloomaasiitiin naannoo gaanfa Afrikaatti bahachaa jirtu kan akeekudha jee. Kana malees Blinken Itoophiyaa keessatti adeemsa siyaasaa hunda hirmaachise nagaaf tasgabbii lammiilee hunda gara guddinatti geessu dhimma xiyyeeffannoon itti kennamu ta'uu ibsan. Ergamaan addaa haaraan amma gaanfa Afrikaatti muudee Mike Hammer Democratic Republic Congo fi Chile keessatti ambaasaaddara Ameerikaa ta'uun kan tajaajilaa turan yeroo ta'u State Department fi White House keessatti illee itti gaafatamummaa garaagaraarraa hojjechaa nama turedha. Ameerikaan waraanni kaaba Itoophiyaatti akkuma jalqabeen ji'oota muraasa keessatti yaalii jalqabaa miseensa mana maree kan ta'e Chris Coons erguun eegalte. Yeroo waggaa lama hin guunne keessatti ambaasaaddoroonni buleeyyiin 3 gaanfa Afrikaatti muudama wal harkaa fuudhaniiti jiran. Ergamtoonni addaa Ameerikaa waggaa lama keessatti 3 ol gaanfa Afrikaatti muudaman kunneenis Senator Chris Coons kan ji'oota muraasaaf ergama fudhatee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti deddeebi'aa ture, ambaasaaddar Jeffrey Feltman, ambaasaaddar David Satterfield fi haaraan yeroo ammaa muudame Mike Hammer ta'uun ni beekama. Ergamtoonni addaa USA gaanfa Afrikaatti muudaman kanneenis lola kaaba Itoophiyaatti waggaa tokkoo fi walakkaa ol adeemsifame dhaamsisuuf tattaaffii godhaa turuun hin milkoonne. Ambaasaaddoroota USA gaanfa Afrikaatti muudaman qofa osoo hin taane bakka bu'aan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo lola kaaba Itoophiyaatti deemaa ture qabbaneessuuf tattaaffiin yeroo dheeraaf taasisaa jiru hanga ammatti fala hin arganne. Ambaasaaddar Mike Hammer wayita lolli kaaba Itoophiyaatti yeroo dheeraaf deemaa ture qabbanaa'ee fi Oromiyaa keessatti bifa haaraan jabaa ta'e itti fufetti muudama kana argate. Godaantonni biyyoota Afrikaa kan lammiileen Itoophiyaa keessatti heddummaatan gara biyya Yemen baqachaa jiraachuu dhaabbanni godaantota addunyaa kan ibse torbee kana keessa ture. Dhaabbanni dhimma godaantota IOM ibsa tibbana baase keessatti godaantonni Afrikaa kan irra caalaan isaanii Itoophiyaa irraa ta'an biyya Yemen tan waggaa 8ffaaf waraana keessa jirtutti godaanan dabalaa dhufuu beeksisee jira. Ibsi dhaabbatichaa ji'oota 5 dabran bara 2022 keessa qofa gaanfa Afrikaa irraa godaantonni 27,800 gara Yemen imaluu ibse. Kunis lakkoofsa godaantota bara 2020 takkaa keessa waggaa guutuu gara Yemen godaanan yoo ol bira qabame kan ji'oota 5 dabraniin qixxeedha jee. Bara dabre lakkoofsi godaantota gaanfa Afrikaa gara Yemen seenanii 27,700 akka ture kan ibsu dhaabbatichi lakkoofsi kun bara 2019 keessa 138 akka ture hima. Lakkoofsi kun bara 2020 hanga 2020 takkatti hir'atee kan ture sababoota dhorkaa imala koronaa vaayirasii wal qabatuun akka ta'e himee jira. Yeroo ammaattis lakkoofsi godaantota deebi'ee dabalaa jiraachuun biyya waraanaa waliinii waggaa 8ffaa keessa jirtuuf yaaddoodha jee. IOM hoogganaan dhaabbata IOM damee Yemen Kristaa Rotanstaner akka jedhanitti waa'ee nageenyaa fi fayyummaa namoota Yemen keessa qaxxaamuraniitiin akka malee yaaddoo jirra jee. Gareen dhaabbata godaantota addunyaa Yemen jiru guyyaa guyyaan godaantota lola keessatti miidhamanii fi kanneen imala isaan irratti danqaman dubbisaa ooluu himee jira. Dabaluunis lakkoofsi godaantota bara kanaa dabaluu isaatiif sababni adda addaa jiraatus dhorkaan koronaa vaayirasii wal qabatu laafuun haalli qilleensaa gaariin jiraachuu fi biyya godaantonni hedduun irraa dhufan Itoophiyaa keessatti hongee fi waraanni mudachuun sababoota ijoodha jee. Dhaabbatichi godaantota imala rakkisaa keessaa qaxxaamuranii Yemen gan hojii barbaaduuf iddoowwan waraanni itti gaggeeffamaa jiru keessa waan qaxxaamuraniif sarbama mirgoota namoomaa hamaa, hidhaa, humna saamamuu fi humnaan bakka hin barbaannetti geeffamuun isaan mudataa ture jee. IOM dubartoonni ammoo haleellaa saalaa, saamichaa humnaa, namoota seeraan ala isaan daddabarsaniin irratti raawwatamu himatanii jee. Qaamoleen dhaabbata godaantota addunyaa waliin hojjetan kaaba Yemenitti waggaa kana keessa daa'immanii fi dubartoota dabalatee godaantonni 1,000 ta'an
miidhamuu fi ajjeefamuu gabaasaniiti jiran. Magaalaa daangarratti argamtu Sa'aadaa hospitaala IOM deeggaru tokko keessattis madaan rasaasaa irra gahuuf wallaansaa argatu jira dhaabbatichi. Magaalaan Maariib tan wadda waraanarraa kiiloomeetira 25 fagaattee argamtutti ammoo godaantonni 4,500 ta'an imala isaaniitti fufuu hin dandeenye jira. Yamaniif deeggarsi maallaqaa kennamuu akkaan hir'ataa dhufus godaantota kanatti dudda hin laannu kan jedhe qondaalli kun deeggarsa maallaqaa guddaa akka fedhanis dubbate. Torbaan muraasa dura dhaabbanni IOM godaantota Itoophiyaa biyyatti deebisuuf maallaqa doolaara miliyoona 7.5 akka isa barbaachisu beeksisee ture. Tolega qabyamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabannee dhiyaanne sangamma daawwattanii hangas wajjin ture Munawwar Ahmad ogeessa kaameraaf teeknikaaf Jamaales Nafaana ture qophiilee biraatiin wal garraa nagaan